namicha arka jira mana arka jiru mana arka tenatti ganna. La fosforo jira anu simu. Ati beri kawalte mi galta. Beri kontrata ga joga to koti goga fitanne me goga to kotu sar jira san kavalta nanjena ishin jeda nanne lubut ya galu berbada. Berarti dia tu galu berbada lah pada paspor kabda asi simu gante mati ke terkening oh. Paspor ti namicha arka jira mana arka jiru mana arka tenatti ganna. La fosforo jira anu simu. Ati beri kawalte mi galta. Beri kontrata ga joga to koti goga fitanne me goga to kotu sar jira san kavalta nanjena ishin jeda nanne lubut ya galu berbada. Jalan lo amma madir rangka mata kuno Amerika ya nebri deh muncul tuh tapi ya tiada air. Dokter anu kok sedih wallahi num tekafir wallahi num tekkan agar karo mitan beri mati ya rana udar rabbi no sudah rabbi ya kamal lu doang sih terus ini wada Wadah sih warakat deh wallahi dah kemana warakat ente gua sila gabro le di matu fena mabri rar ga una barbari na je mina brahma barbari di fayalu makana barbadari mara kyutani sih Barang berrin obolati tiya sikar karu fi berrin nille arga awni malabai ta obolati yambai unitilla anille obolati seketi marto obolati yanketi yosi karin wallahi angka gade izniti ma tani garana ma kana batani himbe kamale mucaan nama berri nama nyatu miti apo wallahi nama berri nama nyatu miti oh arka kabame oh sergi yo kana korate suuta kennaaf jedhee sargiin qoratee birrii fixee birrii akkasanii walitti qabatiin malee ay baram liyyuu ta'u yoo ta'u birrii balaa lijjaadilla wallahi gadhee isinitti hima nama nyaatu ayyee hiriyyaan qabu mucaan kun nama du'aa hin keessatti bar hiriyyaan qabu hiriyyarraa fuudhee birrii kiyya sannaa qabalee lubbuut yana walchuu hin danda'u birriitti nyaanniiti fuudhaa marra kaddaan obolati fi maram inni la shakan fi kanu haba zubar obolati da muriye faddu abshiru sun janne baram wa sinjara wa abshir sinjara jirabar la al abshir sinjara jira indo ni amma furman di mali yertan me wora zai tayara ga da bo wanne na mai doctor ke madara da tarara ma ji babare amma ga gara ga bare na mai gidu zai ne watin ta kana kenna an beje tarasi aye jirtu bichaan mucayyoon guyyaa lamaan kana asitti mallaqa mucaa akkuma inni rakkate namni ilmi namaa waan hin rakkanne hin jiru tarii mucaan kun hin rakkate malee akkuma eegufideensiin isin jettani mallayni eenyumarraa hin qaba nurraallee qabamaa ture eenyumarraa hin qabamaa ture kun waan jiru so mucayyoo tan wanni godhuu qabnu amma waan dandeenyen walitti fuunee ka isin karkaarsin namaali jettu sidiifne mucaan haa kafaluu fi booda wayitanii naannoo jedhetti mucayyoo tan akka lubbuu isii oolchinu chaansi jiru kana qofa akka gama kiyyaam. Gidee mucaan kafalee birrii isiin hin deebifti moo akkanuma gargaara obboluma? Obboleeyyummaa gargaara waan ni deebifti hin jiru obboleeyyummaa gargaara waan dandeenye. Kuma dhibba lamaa kana guutuu gurraa magaalaa tennee kadhamnee. Engur guyyaa takkeetti guruu dandeenyu. Yoo isin xiqqii keessa galtee ajjeefamaan jiraatin yoo oofite maa rakkoo qaba birrii isii hin dhabdu yoo inni baatii kana keessa hin kafalle an akka falaafi maal goona gargaarsumatti finee nama rakke. Doktor bara odoman arabaa keessa dalagaaraadhe baatii miti hoggaallee eeguun danda'a kun namni hundee hin jiru. Doktor guyyaa nama bichaan qabaas hin jedhaara. Guyyaa lama bichaan qabu wallahi labbiin guyyaa lama bichaan qaba guyyaa lama kana keessa furmaata takkan qabu ishee akkamiin godha anna gargaaraa yoo jenne oo dandee namarraa illee kadhatee kafaluu dhaaraa bar maal itti jaalalo biirootti immoo deebi'ee biirootti odeeffee rakkoo wadduu irra gaa rakkoo xiqqoo miti rakkoon irra gahu biyya kana keessa ni dubbatu warri itti martelle warri jaarsummaa martelle dhufee immoo as gadi dubbadhu jaalalo asli beita akkuma siin jedhan duraan isi publikii baaftanitti hukuman qabu waan ammuma argee akka tasaasuma wanti tiktaak kalee live irra qoyaa oolte yaa'inatti man amma gaazexaa wanta orga jiran keessa warri mooditara basaasuta jirami yaa hin garre yu wallahi hin garre ammuma argee akkuma amii harkaan qabu waan tiktok kan harkaan qabu warra bu'amee nama wannaqee abbaan mere nama gabbuu saadetti okay welcome back yaa dhiyeenya kana siin garre
duuba ani garuma keessa saniin duraan isin eegaa ture isinillee tasgabbeessaa ture. Wanni jechuu barbaadu amma waa tokko yoo isinitti himatteen beeku akkuma duraan sagaleellee siidhaame rakkoon amma xiyyaa kana mucayyoo tan harkaa qabdu maallaqaa miti. Maallaqa caalaa rakkoo lubbuu isii baraaruutu dursanatti fakkaata. Maal yoo jettan biyya Iraaq san keessatti akka biyyoota Araba biraa dubartiin mana maadamii keessan dalaytu. Mucayyoon wanni isiin himatte mana biyya Iraaq keessatti dubartii yeroo ejensiidhaan garas ergamtu mana shiishaa hanga qaama isii ga'utti gurguranii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf namni dalagsiifatuudhaaf Dubaay irraa intala Oromoo takka yookiin intala dalagduu takka fidatu mana isaa dalagsiisuudhaaf fiduu osoo hin taane mana shiishaa akka biyya keenya jedhan mana beelgoo keessa galtee qaama isii waliin gurguranii jechuudha obboleesso. Dubartiin isii waliin dhufte nama 5 oltu akkasitti agartee rakkoo san keessa jira. Dirqiidhaan fuudhanii mana shiishaa keessa dalayti nama barbaadeef kennanii gurguranii akka barbaadanitti itti taphatanii jedhan. Mucayyoon tun akka nasiibaa mana namicha kanaa keessa dalaguu carraa argatte rabbi agartee mana shiishaa dalagsiisuu irraa hambise. Amma ammoo namichi erga karaa deeme intala fuudhee obboleettii isii bira kaa'e. Gaafa gaddeebi ammoo amma dalagaa mana shiishaa san si galchaa jedhee mucayyoo tana malaan. Yoo achi deebi'e mucayyoon tuni carraa ijoollee waliin dhufanii santu mudataa jechuudha. Ammana san seenee agartee waan hin taane narra dalaguu mannaa ufajjeessaa jettee mucayyoon kan himatte laata. Himachuu wallaalti malee anammoo akkasuma jette jechuudha agartee keessan. Ani bakka agartee mana shiishaa san keessa dalagee wanni yakki akkasiin irratti raawwatamu ufajjeesuu filadhaa. Kanaafi na dhaqqabaa lubbuutii na baraara asuma keessaa na baasaa jirti. Amma rakkoo kan jirtu paaspoortii harkaan qabdu kontiraata waggaa tokkotu hafeef ilaalasli. Waggaa tokkotu hafeef. Namichi paaspoortii intala harkaa qaba. Intalti tun intala tana jalaa baasanii gargaarree achi baasuudhaaf tikeeta isii barbaachisa. Paaspoortii isii barbaachisa. Paaspoortii harkaan qabdu karaa kamiin gargaaramtee intalti tun yakka kana jalaa baraaruu dandeenya laal. Waan hin taane irratti dalagamu deema obboleeyyan kiyya. Seerri hin jiru. Namichuma maal jedhanii afaan Arabatti kafiila jedhani boosa isiisan jechuun maal jedhanii kafiila. Kafiilli kun fuudhee bakka barbaade galche jechuudha. Fuudhee mana shiishaa san yoo galche Arabboonni sareedhaan waan barbaadan irratti hojjetan obboleesso. Gurguramtee jirti jechuun laal dubartii gurguratan jechuudha. Kanaaf intaltana lubbuu baraaraadha. Maallaqa gurbaa kenname san caala intalti tun lubbuu karaa isiin itti baraaramtee achii fuudhamtee Dubaay taatee biyya taatee haa galtu. Nama nafseen jiraate maallaqa argataa bara. Maallaqni homaa miti. Amma rakkoon jirtu bakka kanarratti paaspoortiin isii akkaataa itti argattee jalaa biyya san keessaa baasanii intaltana biyyatti galcha yookaan Dubaay ta'e whatever bakkuma ta'e illee haa ta'u lubbuu isii baraaruudha obboleeyyan kiyya. Intalti tun dhugaa qabdi. Biyyi sun biyya badduu akkaataa akka nu qorannee dhageenyetti jechuudha. Amma bakka isin jirtullee argaa jirtanii namichi ammoo gaafa deebi'e achi galchuun isaa nafu kanarratti asoo mari'annee jedha galatoomaa nama waan kana muuxannoo qabu ammoo paaspoortii koppii qabaa jechuudha. Koppii kana tikeeta mureefi galchuu dandeenya kan jedhullee irratti waan kana mee warra agartee ispoonsar namaa godhan warra ejentiiwwan haala dubartii piroosesa namaa tolchanii nama galchuu danda'a yookiin ammoo gara Iraaq nama ergan warra kanarraa infoormeeshina godhannee intaltana haa baraarru jedha. Kana amma rakkoon jirtu daktar maallaqa jaalaa. Jaalallo galatomi paaspoora koppini sun imbaasiin qabdu paaspoora koppini sorry jaalala imbaasii waan hin jirre biyyattiin imbaasiin qabdu imbaasiin asii imbaasii koo'eetu tajaajila biyya sanitti so paaspoortii koppiin immoo borosota namni godhee fi achi geggeessu hin jiru. Osoo biyyattiin sun imbaasii qabaattee imbaasii sanitti dheessitee imbaasiin sun immoo furmaata jiru hangana wanti nama dararuu hin jiru. Imbaasitti dheessiti jechuudha. Konsila achiin qaba waan ta'eef sababa mucayyoon karaan jiru daandiin jiru akkuma isiin jette mallaquma kafalee garaa jiraa ka jette kana mallaquma kana akkaataa itti goonee furmaata kana haa kennu malee karaa paaspoortii kooppii orjinaala osoo harkaa qabaatte meebii baatetiin waan san raawwachuu hin dandeettu. Maaliif bakka imbaasiin hin jirretti baay'ee ulfaataadha. Anillee amma danda'ameen kaasiin jiruun konsila fannoon godhaa keessan naa dubbistu riippoortii paaspoortii wantoota qabdu.
Usati jira kana jira waan ta'eef. Birrii meeqa siyyaa irratti Fariyyee? Birrii meeqa siyyaa irratti? Kuma dhibba sadii. Maa birrii kee kuma dhibba sadii kee akkamiin lubbuu si baraarare? Kuma dhibba lamaaf midhaan birriin kiyya isaanitti guuttadhaan jiru. Amma ati rakkoo jettu kana keessaa bahu birrii meeqa ta'e? Wanna tachi galtuun dubbadhu birrii Wallahi mataa bara. Waan sadi gatta'uu danda'a. Yaa waan wachi baatu dubbadhu waan lubbuun keetii si baasu birrii meeqa? Malee Roomis birrii kee yoo mucaan kun birrii kee kana si nyaate wallahi ana abbaan kiyya qubaan dhachi ana si kafal. Birrii ammana bakka tokkoffaa ani kijibaan nama dalquun jaaladha. Omanatti kennateef qo homaan walitti sin fideef qofa asirratti nu cinqin. Ani guddatullee asliin Fariyyee walii galee maal mudallala walii galee tuniin mucattii miskiina mana madaamii nyaatee naan jedhama. Tana nyaachuu dhaboo rabbii kiyya na argati gala jecha namaa irra kaanne. Sigara miti. Ani nama dhaggeeffadhu. Nama birrii nama ergullee miti. Nama akkitti ergan beekullee miti. Akkuma tokko gasiroo seentee masraana gaafannaan nama beeku walii si fidee jechuudha. Kana dhala isa sin beeku agasi walitti kennatanillee hin beeku gilee isin waliin haasoftanillee isin biran jiru sigale miti. Itti kenne naan jette dhaqee gaafadhe naan jedhe allaqe dhaqee kanuma wanni biraan wanni faayidaa jidduu keessanii qabu tokko hin jiru sigale miti. Malee ati nama faayidaa akka Oromoo tokko amma ati yoo dhugaasi ajjeesaa akka ati kana dhaggeeffadhu si rakkisaa ka jiran taate birrii kee mucaan gaafa argate si haa kennu sii kenna yoo innuu sii kennuu baate hin qabu yoo inni jedhe baraan sii kafala. Sii kafalaa yoo rakkoo miti mucaan hiriyyaa kiyya rakkoo miti. Amma birriin waan kanaaf rakkoo jettu kana keessaa bahuuf si hanqate beeka. Kuma dhibba sadii sin jedha Dr. Ani tokkoffaa irratti Dr. Laali waan ati maallaqa birriin kee kuma dhibba sadii ta'uu osoo mucalleen dhufee sii kenne ati du'uun kee du'uma kaa eegasii ajjeesaa jiraatanii siin jedhe bara. Maaliif dubbii azoorti? Birrii Wama taka birri harka qaba bar dofta birri harka qaba haga itti kennaas kadale gelin qaba bar itti guuta da kunin guuta kuma dibba tokko kuma dibba lama sunin ta kuma dibba sadii kana gaafatan maal taatan kuma dibba lama si guruwe amma anna gura ho mucaan qabaate mucarra na fuudha birri miti isa galu fada والله ما أجينا ما برضو بكيار بشير ندري برضو بكيار بشير ندري هم اللي غربا كان كت بلاش أو ببر أمبري برا بعده كم كان إچنا يدين كاري Isi doctor orang demi orang aku bangkam yang never pada bukan kan? Lakin juru malak kan orang ganti bausan desi. Ada bausan desi. Mucha biya bagi si juru ni kita itu tak daftar anak mucha biya ke serusamber odum ni nu yatte me bari holit tu dufana kab di. Ani berbulu ma ke tu jangan biya sih. Hari guru dah lihat apa sih ada. Fari anamu malak maju orang tahu. Awal ni kan ani bar ana ufikiyan nagu wala kawan si ajari saja rumah tisan si saya kurang tepat. Agar nanya jadi kalau dia agar nanya Allah kedek kedek. Kata balai yo si agak kau. Akan mau injuran dokter mengalih jenazah. Orang mau tahu entar orang mau tahu coach entar orang mau tahu cingkang hero si timat deh. Na segala nata ungkap du. Bad yun tata na mambad yun tata segala nata tenan debis tu. Inu mana jiddu jerat tu yudi sini jiddu yubai. Amma bar gafat deh. Isa segala san. Dia jatuh ke tiga di fura tamne lah. Amma anawan di garan ukus mal. Gasti magaran usai na gafat deh. Inu abiri rat elgat urawat. Ebalu tu ko amma makana awari ko. Ina gafat deh. Pakai nabi sultan tu jirah aja. Akar magasirat. Yosi ergalle alhamdulillah. Yosi nyaadalle mushkila bira fide inni. Anjiddu kana keessatti dalagaan qabuwan. Warruma dalaga turama walaga nanya emale dallara miti sigala miti. Dokter dalalan jenne bar eshi inu maju kan wadi si yu kam chanu wali tu yu
la cosa sana che to non fidde io kana isati esci anche una bara yana olci doctor jade yon si sagale nantat obsi me fari bari asli kuma sinjere bari akka nama beekuttu nama si gaafate mucaa kana wal si qunnamsiise isallee ittiin jabeessi maal jennaan innillee haqa kan keessa waliin barbaadaa jira nu waliin si barbaadaa jira amma falli jiru gaafii wanna si gaafachuu barbaadu amma dura waan nuun jette maallaquma fedhee yoo argan paaspoortiin namicha harka waan jiruuf ana si bahuu hin danda'u yookaan yoo namichi agartee ejensii kana fide sun fara naa godhe malee jette arda immoo akka hubachaa jirutti maallaqa kuma 300 yoo argan bahuu ni danda'a jette mee akkamii wanni kun bahu barra kan biyya kana keessaatii miti bar biyya kana miti bar biyya galuu dhaara mana biyya kana bahu bayeeti biyya galuu hin danda'e namichi birrii kakaltee naani si galcha si geeggessaa naan jira namicha amma arabti kan bira dalagu kun jechuun koontiraan waggaa takkeetti kasii hafe maallaqa si kafalchiisuu barbaada namichi kontra kogata kiti hafe kana ko na kafalchiise maallaqa isa saniin biyya si deebisaa naan jedhe shin jedhen dur biro si deebisan nan biro nan deebisin jedhen luka jala kufee karadhe si galee biro teega sin deebisne maallaqa ani echi si fudhadheeni hin kafaltaa naan jedhe shin kafaledhe rakkoon qabu guyyaa lama si kannaa naan jedhe shin jedhen ka'ee isin iyyadhe shin balleesse okay taate amma waan jettu laali suuta jedhi imbooyni eegalaal wanti kiyarraa eessanii argama birriin ana ergama ka ijoollee marraa nas erganii amma na dhaggeeffadhu fariyyaati fariyyaati dhagaye yoo akka jettu kana birrii arabaa kafaltee haasaya kee kana keessatti iqqi jira awwala baaqee nama kana akkam yoo akka jettu kana birrii ka arabaa kafalamu taate anammallee sii guuru liqeeffadhullee birrii asirraa biyya jirtutti ergamtu san amma sii guuru yookiin amma sii liqeeffadhu birrii biyyatti haadha abbaa keetti ergattee hoolota minaamin bitattee kiraa ribbii kennattu yoo taate mucaan kun arguddattu guyyaa 7 takka yookiin 15 takka birrii ta'e wallaahi billaahi nama rabbiin lama jedhe hin nyaatu yoo inni nyaate anatu laayif irratti sii erga sii kafalaa birrii ta'e 200 ho'ii ta'e tana miira keessaa baatee yoo obsite warabbalkaa bakuru nama rabbiin lama jedhe amasii yoonnis nyaatu Namoonni eeshiti lakkoofsa keessaa na erga afaan araba beektanii lakkoofsa keessa isinii erga namicha isin dubbisiisa bakka dubbiin akkanatti numattu namicha isin dubbisiisa akkamiin galchitan jettee ati hoosuuf siifta. Furmaata yoo itti dubbatanii torbee tokko nu eegi jedhanii yookaan 15 jedhanii achi asitti illee lakkii birrii kana yoo maguura illee akka kiyyatti. Namichi kaffalchiisuun isaa dhugaadha jara keenya hin kaffalchiisa. Ani mataa kiyyatti durbittii kiyyatti keessatti akka haala kanaan kontiraata waggaa tokko kan irratti hafuu miti jiini sadi kan irratti hafu wal lolanii ajjeesuuf itti fiiganii wal tumuuf walitti fiiganii ennaan jalaa baddee ji'a sadi birrii ji'a sadiitiif jedhee paaspoortii kennuu didee warri biiroo biyya sanii waan isaan nama godhaa turanii waliin beekna hedduun keenya arginee jirra. Biirootti deebi'uurra birrii keessii kaffalatteeni waan ji'a sadiitiif jedhee walakkaa waan waggaa tokko irraa fudhate namichi kun. Araboonni biyya isaanii baay'ee ulfaataadha miidhaan isaan namarra geessanillee waan guddaadha. Nama achi keessa miidhamaa turellee waan ofii argee gargaaraallee turre achirrallee baasaa turre. Yoo dhuguma akkuma jedhame birrii kana kaffalamnaan namichi kun biyya galcha kan ta'u ta'e mijoon tuni atattamatti dhaqqabamuu qabdi gargaaramuu qabdi. Awwaan ofii argee beekuu fi waan gargaarellee beekuu fi waan namallee gargaarsallee ofii kootii gaafadhee beeku. Kanaaf mijoo tana dhiibbaa hin godhina achiin dhiibina hundumti keessanuyyuu waan dandeessaniini dhaqqaba haala gargaaramuu qabduun. Dhugaa dubbachuuf paaspoortii san achii baasuu fi waan waggaa tokko olii kaffalle garuu viizaan isirratti hafe viizaa ji'a sadiiti. Viizaa ji'a sadiitiif jedhee waan waggaa tokko olii nu harkaa nyaate namichi arabaa. Garaaf gargaaramtu akkaataa itti danda'amuun itti deemaa jechuu barbaade kan baay'ee gaafii isitti heddummiisina. Nee wargibaaf namticha haa dubbisu